Eebbisaa addunyaa. Namni seenaa isaa hin beekne akka bishaan gabatee irraa gara argetti jallata. Laphee uummata Oromoo keessatti kan mallatteeffame namni uummanni Oromoo jaalala addaatiin kan mararfatu keessaa tokko Eebbisaa Addunyaati. Dhaloota boodanaa keessaa weellistoota sababa wallee isaaniin rakkoo akka isaan mudate amanamu keessaa tokko Eebbisaa Addunyaadha. Lixa Oromiyaa Dambidoollootti kan dhalate Eebbisaan dabballee dhaaba Abaawus ture. Gitaara taphachuun alas afaanii fi aadaa Oromoo barsiisuun beekama. Walaloon isaa uummata qabsoo fi diddaaf kan kakaasanidha. Erga dhaabni adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bahee booda biyyuma keessa kan ture weellisaan kun walleen qabsoo waraanaa deeggaruu itti fufe. Maatiin isaa garuu balaarra isa buusa jedhanii yaaddaa turan. Booddee kootis garagalee hin ilaalu. Kanatu ta'e, sanatu ta'e hin jedhu. An seenaa hojjechuurraa booda hin deebi'u naan jedhe. Garaa na kute. Akkas godhanii lafa kaan mucaakoo jedhu harmeen isaa Adde Sanyiit Kabbadaa. Maatiin akkasumas hiriyoonni isaa yoo himan Eebbisaan akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 24 bara 1988 ture magaalaa Finfinnee bakka Shiroo Meedaa jedhamutti mana kireeffatu keessaa hiriyaan isaa waliin kan ajjeefaman. Weellistoota kaanirraa wantoota Eebbisaa adda godhan keessaa tokko fuudhee dhala godhachuu dhabuu isaati. Artiist Eebbisaa Addunyaa nama ija jabeessa, dabee lulee, nama garaa laafessaa fi nama waan itti amani dubbatu hin sodaanne ture jedhu maatii fi hiriyoonni isaa kanneen akka Daawwitee Mokonnan, Hirphaa Gaanfuree fi kaan. Usmayyoo Muusaa. Weellisaa Usmayyoo Muusaa abbaa isaa Obbo Muusaa fi haadha isaa Adde Faaxumaa Abdullaahii irraa bara 1967 Harargee magaalaa Haramayaatti dhalate. Weellistoota qabsoo bilisummaa Oromootti booree horaa turan keessaa Usmayyoon tokkodha. Godina Harargee bahaa naannawa magaalaa Haramayaatti kan dhalate Usmayyoon ijoollummaa isaarraa eegalee jaalala muuziqaa qaba ture. Boodarra gara Dirree Dhawaa deemee artiistii beekamaa Oromoo Abdii Mohammed Kopheefaa waliin sirba eegale jetti intalti isaa hangafaa Adde Saartuun. Albama isaa jalqabaa sirba warraaqsaan kan eegale weellisaan kun sirba qabsoo maqaa horateera. Yaada isaatti ciccee mootummaa Dargii fi Aduwii keessaa walumaa galaa albama 3 dalage. Bilisummaa fi imimmaan, hidhaa fi ajjeechaan duubatti nun deebisu. Irree nuu ta'e yaa Rabbi. Ni mo'anna yoo gamtaan jiraatee fi kanneen ittiin beekamu keessaati. Keessumaa hawwii bilisummaaf qabu yeroo ibsu bilisummaaf imimmaan ija koo wal mara. Obsee sirraa deemuuf nan dadhabe garaa. Si dhabeen jiraadha biyya koo Oromiyaa. Yoon sirra jiraadhee jiruun kiyya faaya. Abdii muradhee hin taa'u yoomuu hanga bilisoomee ol jedhee deemu kan jedhu ijjannoo Usmayyoo Muusaa qabsoo irratti qabu ture. Waan itti amani dalaguun isaa garuu kanneen hojii isaa hin jaallanneef boqonnaa dhowwe isas rakkoof saaxile. Hiriyyaan isaa akkasumas booda kan waliin hidhame artiist Suutee Barreentoo waggoota 8 waliin mana hidhaa turuu dubbata. Osoo inni mana hidhaa jiru ture haati warraa isaa lubbuun ishee kan darbe. Jiruuf jireenyaan wal'aansoo qabu rakkoon walirratti heddummaatee haadha kiyya humna laaffise.
jetti saartuun. Wantoota Usmayyoon itti amani raawwate keessaa sirba qabsoo weellisuu qofa hin turre. Hiriyoonni isaa lubbuu ofii oolchuuf alatti yoo bahan inni kana hin feene. Inumaa wallee isaatiin isaan qeeqaa ture. Erga hidhaatii bahee osoo hin turiin magaalaa Cirootti haadha warraa biraa fuudhe. Osoo jiraatuu ture lubbuun isaa kan dabarte. Maatiin isaa dararaa mana hidhaatii argeef akkasumas dhimmoota garagaraan kan ka'e lubbuun isaa akka dabartetti amanu. Eebbisaan du'ee waggaa 10ffaatti ture Usmayyoon lubbuun kan darbe. Haacaaluu ija maatii isaatiin akkamitti ilaalama? Haacaaluun kaaniif weellisaadha. Kaaniif rogeessa dantaan uummataa guddatee akka sagalee argatu hojjetudha. Abbaa fi haadha isaaf garuu bultiis ijaarratu maqaa sooratu ilmadha. Ilma gudeedaati. Haacaaluun walumaa galaa obbolaa 9 qaba. Harmee isaaf mucaa 4ffaati. Haacaaluun ijoollummaa isaatii kaasee goota korma jedhu abbaan isaa obbo Hundeessaan. Mucaan koo dhalootuma isaan beekaadha jechuun isa jaju haati isaa adde guddattu. Abbaan isaa immoo Oromoon maal jedha ennaa mammaaku. Korma bahu gooramatti beeku jedha. Haacaaluun eenyuma ijoollummaa isaatii kormayyuu jechuun isa ibsu. Obboleessi isaa waggaa 4 Haacaaluu hangafu. Habtaamuunis Haacaaluun gara laafeessa. Nama jaallata, jaalala namaa qaba jechuun ijoollummaa isaa yaadata. Harmee isaa adde guddattuu horaaf jaalala addaa akka qabu Haacaaluun yeroo hedduu dubbateera. Yeroo kakatus isaaniin kakata. Harmee isaa caalsifata jechuudha. Mucaan koo anumaan kakata. Eenyuun haa kakature jedhu harmeen isaa sababa maqaa isaaniin kakatuuf yoo ibsan. Ijoollummaa isaatiin garuu jalaa dhukkubee yeroo dheeraaf waliin rakkataniiru. Qaamni isaa na jalaa mammadaa'ee waggaa fi ji'a 5 akkatti bari'u barii isaas dhi'a isaas hin beeku. Sanaan hospitaala Amboo dhaqee jechuun yaadatu. Doktarri hospitaala Ambootti ilma isaanii wal'aane garuu qorsa qofa osoo hin taane waan biraallee gumaate. Maqaa Haacaaluu moggaase. Mucaa meeqa deesse naan jedhe. Inni 4ffaadha jedheen jedhu harmeen isaa. Ati mucaan kuni hindu jettee eegda. Mucaan kuni hunda caala. Inni Haacaaluudha maqaan isaa jechuun doktarri daa'ima wal'aane dubbachuu isaa BBC'tti himan. Ergasii isaanis maqaa haaraa baheefitti isa waamuu eegalan. Dura osoo Haacaaluutti hin moggaafamin sirna aadaa hammachiisaatti maqaan isaa Karaa jedhamee ture jedhu adde guddattuun. Garuu maqaa kanatti hin waamamne. Jaalalli isaa fi harmee isaa garuu maatiirra tara. Haacaaluun ganamumaa kiraara taphachuu eegale. Ennaa horii tiksu wallee afaan Oromoos kan afaan Amaaraas kan jaallatu ni taphata ture jedha Habtaamuun. Hojiin inni boodarra ittiin beekame walleen garuu abbaa isaan hin jaalatamne ture. Abbaan isaa barumsaan akka cimu barbaadan. Obboleessi hangafaa fi harmeen isaa garuu bira dhaabbatan. Kanaaf adde guddattuun hojii isaa jaallatu. Ani immoo ijoollummaa kootii eegalee sirba nan jaalladha. Weedduu osoo hin taane kokkee sirbuu jaalladha. Boodarra garuu abbaan isaas hojii isaa jaallachuu eegalan.
Haacaaluu Hundeessaa fi haadha warraa isaa. Olmaan keenatti ulfaate kan ummataaf artiistii kan warra isaaf ilmate Haacaaluun haadha warraa isaaf jaalallee abbaa warraa fi abbaa ijoollee ishee sadiiti. Nama dhihoo inni iccitii isaa waliin qoodu kan erga of baree eegalee waliin jiraachuu murteeffattee fi jaalallee isaa ijoollummaa waggaa dheeraati. Faantuu Damissee Diiroo. Haacaaluu fi haati warraa isaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti jaalala jalqaban. Garuu osoo hin turin kan inni hidhaa seene. Yeroo turtii mana hidhaa kana garuu qaamaan illee biraa haftu kan qalbiin ishee waliin hidhame jaalallee isaa Yeroosiiti. Maatii fi hiriyyoonni isaa akka jedhanitti guyyuu maatii dhokachaa mana hidhaatti deddeebitee isa gaafachaa turte. Ishiin maqaa horataa jettee abdatte itti hin cichine. Innis boodarra maqaa horadhee jedhee ishee hin dhiifne. Jaalala isaaniitu cimaa jedhu hiriyyoonni isaa. Inumaa erga hidhaa bahee weelliseef. Olmaan keenatti ulfaate kan anaaf naa oolte. Rakkinaaf gadadoo kan nafaan argite. Anoo humnan qabu waa tokko siin godhu. Du'ee baduus illee an sinirraanfadhu. Looreet Tsaggaayee Gabramadiinii fi Haacaaluu Hundeessaa. Hayyuun ogbarruu Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qaweessaa fi Haacaaluun dhiigaan firooma. Kana inni dubbateera gaafa eebba wiirtuu qorannoo aadaa maqaa isaaniitiin moggaafame Yuunivarsiitii Ambootti hundaa'e irratti Haacaaluun Tsaggaayeen fira koo qofa osoo hin taane fira Itoophiyaa hundaati jedhee ture. Haacaaluun yeroo hedduu yaada Oromummaa fi Itoophiyummaa wal simsiisanii deemuun akka danda'amu Looreet Tsaggaayee irraa baradheera jechuun dubbata. Jedhee Daayirektara wiirtuu qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kata'e gargaaraa Piroofeesaraa Saamu'eel Laayikuun. Looreetichi du'aaf ilaalcha adda qaba ka jedhu Saamu'eel. Haacaaluunis du'aaf yaada wal fakkaataa akka qabu kaase. Ilaalchi Haacaaluun qabuu fi xiinsammuun isaa hojiilee Looreetichaa kan bu'uura godhatanidha jedhee akka amanu dubbata. Kitaaba walaloo afaan Amaaraatiin barreessan Isaat Way Ababaa jedhu keessa walaloo Yat Abbaatu Mootin Yimut jedhuutu jira. Baakkaachuu ዘመዶቼ ስሞት ሞትም አብሮኝ ይሙት በሳቅ በደስታ ግደሉት በሐሴት በእልልታ ውገሩት ከአጥንቴ በታች ቅበሩት። እባካችሁ ዘመዶቼ ለሞት የልብ ልብ አትስጡት። ኦሮሚፋን ወለሎን ኩን ማሎ ያፊሮት ተንኮ ጋፈንዱ ዱቲስ ነወሊን ሃዱ ኮልፋ ፊ ገመቹን አጄሳ ገመቹ ፊ ኢሌን ሀሌላ ለፌኮ ገጀላቲ አዋላ ማሎ ያፊሮት ተንኮ ዱአፍ ኢጀሂላ ፊና። ሎሬቲችን የሮ ሲርባን አዋልተን dhalootni ana booda jiru akka du'a hin sodaannita jechuun dhalootaaf ergaa akka dabarsan dubbata. Haacaaluunis du'a erga awwaalee oolee buleera jedhu ogeessi kun. Akkamiin jennaan gaafa hidhaa karchallee sana keessa du'a awwaale gaafa sodaa du'aa dhabe jedha. Ogeessa kaameraa BBC fi hiriyyaa Haacaaluu yeroo dheeraa kan ta'e amansiisaa ifaa waan Haacaaluun gaafa tokko itti hime yoomuu hin dagatu.
Ani nama kaan irraa adda miti. Guyyaa tokko du'uu nan danda'a. Garuu du'a hin sodaadhu. Ittiin jechuun ni yaadata. Sirba tulluu jala malkaa yaatu kan walaloon beekamaa Simee Tufaa barreesseef keessatti waa'ee dhimma kanaa ibseera jechuun sirba kana ofiif sirbe jedheen yaada jedha Saamu'eel. Tulluu jala malkaa yaatu maaltu booressi taliila kana? Lubbuu akka tasaa baatu qaama biyyoo nyaatu maaltu lammiif kodeessa kana? Haacaaluun gaafa eebba wiirtuu qorannoo maqaa isaaniitiin hundaa'e irratti yaadannoo isaaniitiif akka ta'uuf siidaan looreetii kanaa Amboo qofatti osoo hin taane handhuura Finfinnee irrattis dhaabbachuu qaba jechuun dubbateera. Haacaaluu Hundeessaa fi Ingiduu Cimsaa.